siifani karra kee duran jira karra dhasitti daddofnaan hin dhageessu mana jirtaayi. Ala jira. Hee daftee dhuftaare karruma duratti si eega. Hayyee dafii kottu. Yalla nagaan. Dhageessaa dhiiroo. Maal aboo intalli teessan sun bareeda akkami? Siifan baanta. Siifan hin baana'e maal hangamumaa ati yoo magartee guyyuma tokkotti agartaatis guyyuma tokko. Oo guyyuma tokko dhufe san argesin jedha. Dhageessaa amma dubbiin sanii miti. Intalli duruugaa dhiira waliin akoyitee mi dhiiroo? Eenyu edaan tana abdii maarree naan jettee turte? Hayi abdii jetta. Abdiin guyyuma san telefoona irraa fudhatee itti bilbilutti ture. Wajji akka gaarii haasa'u ture. Booda booga abdii kee ni beektaa mitullu? Tulluun hurriidhatti maree irraa fudhatee jira amma laal odeeffannoo guutuu siifan wajji haasaa tulluun odeeffannoo maangaa ajaa'ibaa boo ofii intalli bareeddii seetaaboo siin gaa jira odeeffannoo akka gaarii naan gahaa jira maal ta'a? Siin gaa jira naan gahaa jira siin jedhama na hima waan tokko na hima. Koka, udah mucah akam. Mucah titan osoo torbeen ga'een gandarraan deemee gandarra oofee bakka isiin taane dhaabe. Tanallee taaraa tanallee amma fuudhee gandarraan deemee galee maali mucaan akkana? Beet bilbilli. Ina bilbilli. Beet. Koka. Rabbisaan koka. Halo jireenya. Hello Koka. Eessa jirtan? Anaaf eenyu? Ati eessa jirti? Ani bakka hojiitiin jira amma bakka hojiitii jookar tokko wajjin taa'u jira. Siifanoo eessa jirti waggaa akkasii? Siifan mana jirtu? Sobni kun sin baasu mucaa. Siifan bakka keetti fidi kootu bakka isii keettirra. Ajaa'iba! Soba dhiisi ati hedduu dhiiseetiin jiraani. Tamana jirtu hin jirtu sin jedha. An kijiba beekaa? Maali mucaan akkana? Amma dafii fidi kootu yookiin taan rarra'uu feete rarra'uu deemtaa. Si rarraasa. Har'a anaa miti haa rarra'uu qabu. Isii anaatu isii naa dhiisi bakka isin jirtu hin beekaa. Anaa dhaqee rarraasee qabee mana galchaa na agarti. Wai anak kan barbaran dosen video tu. Dalam chat aja, dalam karawan. Anak kabul tu fakkat darah irata ujinya ni dia buka. Anak ni betul macam yo. Apira irata berarti aman sisa kasih ni berbuat tasu kapan. Yo kasih tahu wanita ya. Ay siapa dia? Mari. Siapa tuh jualan? Balik tinggal di sini. Marakun kamu. Naga kabel. Naguma. Akam. Jirta. Wanti dhufe sittan dogongore dhiifama si gaafachuu dhufe. Ani bara tasmaayu onneen kiyya jechuudha sitti rifatee hin beeku. Maaliif yoo jette mucaa sanarraa yoo waan si baaseef mucaan sun fuudhee hallayyaa si darbee dhabe. Karraa hallayyaa si gatanaan jenna kana si bira dhufe. Dhageessa hallayyaa maal si naqa osoo hin jiru anuu hallayyaa isa naqa. Nuyaa isa meeraatu yaadnee dhufa. Hayyee. Rakkoota kan jiru. Ala jiraabi. Dhaabbadhu asitti maa. Garuu turuun qabnu yeroodhaan deebi'uu qaba jireenyaan fi kookan turraan najjeessani amma kookan sirriitti natti dhaadhatee narratti beekee jira waan hundumaa. Hai kookan sirriitti beekee jechuudha? Kalaas yoo waan dachaan rakkoota kan qabu nuyaa. Yalla yeroo waan deemina. Amma meeshaa dubbiin irraa dhiisi. Intala adaadaa ofii jaalachuun ni taatisa. Intala adaadaa ofii jette. Intala adaadaa ta'eeti jechuu keeti. Intala adaadaa yoo jaalatan rakkoon ni jira. Yoo bareedduu taatee jaalatan. Kan jedhu siifan baanta moo tabiraatu ta'a akka siifan bareedduun jira taatee akkana naan jedhu. Ani wanti si gaafadhe intala adaadaati wajjin jaalala eegaluun ni taate yoo fakkeenyaaf intala adaadaati irraa jaalalti si qabde. Jaalalti si qabdeeni akka isiin manaan baane fa'aa barbaaddee hogguu hoggaa mana gabbaatee ol deebitu.
yeroo isii manatti agarti gammachuus dhagaama wanni kana kun akkaan fiilma gurguddaa jala laaletti jaalala na fakkaate jaalala amma intala dubartii takka yeroo ala turtee of deebite yoo isii garte yoo gammachuun si dhagaame yoo isii mufatte atis mufachuun si dhagaame wanni san xiqqisho akka waan jaalati irraa si qaqqabu deemti na fakkaata kanaafu yoo micoon akkasitti irraa si qaqqabu deemtan intala adaadaati taate yoo jaalatti jaalala keessa seente qaanii waan jaamu yookaan gama yookaan dhoorkaa waan akka haraan faajaa kana ni qaba. Kaati jette keessi kee ka jaalala nama san rifannootaaf yoo inni dhufu jaalala yoo inni deeme rifannoota ka jettu saayinsii mataa keetii fayyadamte jechuudha. Saniin amma gara biraatti haa deebiinu intala akka habooteetii ta duraa sanii bareeddi moo akkami? Ana kini sinje taabootii yaa kutte asirratti yaa kutte ana magaanii si gaafa intala dada di jaalatamu hin jaalatan tana ko kana tabas maala kana dheeraa kana deemu tole kootu sii gabaabsa na dhage intalli tuni yoo fokkattuu taate ofirraa dhiise bareedduu taanaan siin dabrinii siin jedha dhaamsa kiyya ila wanni as keessa gadi qabee si himu bareedduu taanaan na dabruun qabdi si dabruun qabdu waan dhiyaatamu tafiraa tana foonii tanatti sii taati isima mana keessatti hambifadhu ni dhaamsa kiyya. Tafiraa taanaan? Bareeda yoo taate. Siifan illee taatu. Siifanii yaa ajaa'iba. Siifan kun dhiiroo intaluma akkami? Dhiira waliin akkooyte kun abdi kunis yaa dhufee anis tulluu harkaaniin waan godheetiniin baasa jedhaa. Kookaan dhufee ammoo firummaan seenee nu harka baasuuf deema. Wayi kookaa. Dhageettaa abbo. Umma kennuu yoo gata akka dubbisuun barbaada. Umma dhageettaa. Ankasin jedhu. Mucaan kookaan jettan kun rabbi isaa korkaasu. Mucaa duraanii taaboo teenyaa san fuudhee bakka hin taane geessatiin bakka hin taane balleesse waan hin taane godhe fuudhee. Tanallee tahaaraa tana fuudhee ganda keessan deemuu jiraati. Mucaa tana balleessee mucaa kana yoo awwaa taqqeesse godhe natti muufatina. Ani isinii hime kanaan isinitti muuf bilbilee. Haya ummati nagaan jiraadhu qaba. Waan isa fudhatanii yalla eega fudhatan du'aa godhaati xiqqoo ture ammallee yeroo biraa isinitti dabala isin erga. Waa'ee kookaa moo anumarra dhiisa anan beeka isa. Anumarra dhiisa. Tullu Bootullu Callisee taa'u jira sana Rabbi si haa tuulu bantuu tullu Siifan Kas tu san? Ni batta boy, ilaalta. Hello Sivan? Eessa jirta? Sivan anaan akka deetta? Bakka jirtu mana ittiin tommoon himtooti. Ahaa. Dhageetiin jira laal waa hunda dhageetiin dhufe laal namarraas dhageetiin waan sii fi abdii fi tulluu wargoota illee namarraa dhageetiin dhufe jechuudha. Ani amma tanaafu ati har'a erga gartee manaa baate jechuudha dhageessaa siifan bakka bultuu ni laallattaa yoo laal nuti walii booddee siifan hin baane akkuma mana keenyaa gartee tulluu fi abdii jecha qabbaatetti achumatti tulluudhaa wajjin laal akkasitti tulluu ta'eef mana keenyatti hin deebiin. Edamani sinjen mana gadi besi sinjen mana kana yoo gabbaade sinjen ni baateemi tolfatte
Maaliin godhuu qaban? Mucayyoo tana. Shit. Mee qoysaa yoo hiyya tokko irratti bilbila. Hello Koka. Oh Saimi. Yaa warra sitiin ajamee na furi yaa. Maal seete? Maal balleessite akkamaa godhu deemu? Laal. Khaniina nakkisti irraa qabamu deemu mucoon amma duru torbaan walamatti kunu ammaan tana dhiiraa. Mucaa abdii tokko irraa jaalalaan qabamee naan jettee anni loleeni inumaa tulluun abdii ija qabeeti harkaa baase mijoo. Mucoon gaabee kan duulaal gaafaan biyya dhiisee deemu xiqqoodha. Hin bareeddu amma maal fakkaatti mucoon? Amma sana firee jee dabarsuun qaba. Mucayyoon siifan moo tabiraati? Siifanu maasaa? Duuba akkamaa godhu reemma? Sanna raddiisi. Ati immoo isima qofa sisteemaan akka isiin mana galtu godhishi? Sisteemaan artisii mana deebisuun hin beekamu. Jaraan moo ka jaraan baantu jara ana radhisiin siin jedha anatu caccabseeti lafa kayee akkasaan fincaaniif manaa gabboon dandeenye isaan godha. Ayyee galatoon immoo asaabii baay'ee qaali. Ayyee kun galatan barbaachisu homaa miti. Siifan. Ani manaa hin bineensi jennaan ati manaa baateemi. Ani immoo sisteemaan itti mana si deebisuus ni beeka. Sisteemaan itti tijjesi godhus ni beeka. Ati dhiiga xiyyaasi manaas. Aboo Abdii, ana kamiin siin jedhe? Mucayyoon tun ofiif si barbaaddee gara kee dhuftii siin hin jenne. Kunuu amma ana dhiyaachuu jigdi mucayyoon na dhiyaate jechuun akka waan gara kee dhiyaatte jechuudha. Yeroodhaan galuun qaba. Affeerraa naaf feerteef galatoomi. Galata guddaa qabda. Yeroodhaan galuun qaba. Yeroodhaan yoo nan galin rakkoo guddaatu narra ga'a. Dhugaa keetti galata illee homaa nan barbaachisu. Kookatu lolaa miti kooka santu badaadha. Lachuu tokkichuma lachuu walumatti ba'ani. Kookatu irra badaa bu'u miskiina wali hin beekamu. Garuu ammaan dura natti hin dubbanne sun. Yookiin Awoo siifan eessu gosa dhuftu mee siifan? Siifanii eegaa. Siifan eegumsa bira kuttee jirti. Akkamitti eegumsa bira kutti? Nama guddaadha haa guddattee khalaas. Guddattee isii maal eenyu waliin baatanii eenyu fuudhee waan beeku? Isiin ijoolleen taane ammaan ittiin beeka. Ijoollee miti mucoomtuun nama guddaadhaan reefuun taanaan oqaatiin irra bilbiltu barbaadu fin kee amma irraa ooleetiin jira. Akkam eessa jedhee? Amma akkuma isiin jirtuu hin beeku. Maal jechuu keeti? Eenyu beeku? Na dhageessaa jireenya micoon torbee lama keessatti abdii fi tulluu eettamu nammeeqaan jaalala magaalaa tana namni isii waliin hin geenye jirtu. Meedis ammaa waa hunda dhagee dhufe miciyyoon kunoo kuttee jirti amma tulluu jala kuttee yommuu amma irra namaan naa hime xiqqoo hin dhagee. Abdii hojii wal jaalatteeti tulluun abdii jaqabee harkaa baase. Tulluun akkasitti har'a micoon kunoo tulluu bira jirti jechuudhaan dhagee jechuudha. Maal asirratti? Kuttee hin jeeru micoon. Eessa kutte? Kuttee? 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 Kuttee. Hin deebisu jechuudha. Kuttee ageetu mee yoo kana godhiti waa hunda ooma beeku natti waan guutuu waan natti kuttee jedha. Ani har'aan tana kisiyoon bu'uun namarraa dhagee. Maaliif dhagee? Eeganatti himtisi abdii wajjin wal jaalala hojii galee anni lolee. Hayi. Mucayyoo keessumaa akkamiin loltaan maaliif loltaan? Akkana taatudha simatu iyyuu loleetiin mucayyoo keessumaa manaa baase situ ari'oo jechuudha manaa. Akkamittiin ari'ee manaa baase wanni ni jee waan biraa edda kun hojiin achiin teessan asiin ta'a. Anaa gade maaliin jennu?
mana kanaa gabbaatee erga isii waan takka kanaa himte booda mana kanaa gabbaatee maqaan kiyya kookaa miti hin jenne akkasitti gabbaate jechuudha. Yoo isii mana kanatti ol deebite yoo har'a booda jechuudha akkasuma maqaan kiyya kookaa miti malee. Maal godhe daree asirrii jirtanatti fakkaatu maraatu si jiraati akka mucaa ta'een taawwala taaboo ta'een nasa gochuu deemtana fakkaatu. Akkamiin godhe san isiif taate? Isiif taate bita gatti waan godhe. Amma tulluun eessa jira? Jattiin eessa jirti? Hin beeku bakka isaan jiran. Dhaqee barbaadee fiduu qabu. Bakka jiran beektu? Hin beeku mana isaaniitti dhaqee dhabeetiin jiran. Dhaqee dhabee? Anis dhaqee ilaaluu qabu. Akkuma ati dhabdee dhaqee dhabee waan dhiisuuti. Waan hundaaf haadhaan bultaa malee galtuma. Nagara bultaa qaanyeedha akkamitti si bira bulaan dhiifama si gaafachuu dhufee malee waan biraatiif hin dhufnee bara. Maara koo maala? Dhugaarsiin hin jennee barani taphaasiin jedhee aariin sirraa galtuuf malee osoo koo kana sitti jiru osoo obboleessa sitti jiru abdii sanfaa keessattuu osoo hin jalaasi baasuu baadde hallayyaa ajaa'ibaa tana si kaa'ee dhabe bara. Atis galatoomii akka inni badaa ta'e jecha irra inni naan jedhee namni badaa ta'uusaa beekee. Dhageessa ati awwaala taatee jechuudha waan bareeddullee waan taatee. Obboleewwan tiyyaas waan natti fakkaatuuf obboleewwan dhalaa jechuudha yookiin shamaraa namnummaan kamuu akkas taphatu waan hin barbaanneef malee sanii fi abdii badaa sanuu yookiin halayyaa sin kenne qarraas deebisee. Dhageessaa kana jechuudha namatti jarjaraan agartee jirta namatti hin jarjaroon. Miskiina fakkaata miskiina waggaa kan silaa. Akka na laaltu qaballee miti adii keessi kiyyees miskiinuma. Miskiinuma. Kanaaf laadha obboleewwan ta'e nata shamaraa miidhaan hamaan akka irra hin geennee fi bootaan taa'anii takka isaan hin kufne yeroo maqamu bira dhaabaddeetiin jalabaas keessattuu bareedduu akkasii ta'an akka namni taphatu sun fedhu waan. Anis amalli kee waan natti toleefan kanuma laalee dhiifama si gaafachuu dhufe bara. Ana bara dhiifamni nan barbaachisu maaliif yoo jette tokkoffaa jechuudha ati mucaa badaa sana harkaa bahuun keetuyyuu kawaa galatti sin hambisiin kasitti hin taphatin kanaaf hallayyaa sin naqin jechuudha isa harkaa bahuun anaaf waan guddaadha kanaaf malaan dhiifamni nan barbaachisu. Dhugumaati tulluu dhuguma nama gaarii fakkaata. Galata guddaa qabda gorsa kee hundumaafuu. Dhageessa sifan ana jechuudha galata kana galchitu osoo hin ta'initti akkuma nama kamiitittu nama kamii olittu akka na laaltu fi akka na kabajju yookiin akka yoo barbaade jechuudha yoo sittoodha akka na jaalattu ati jechuudha gama fuulduraatitti na abdadhu bakka barbaaddetti illee na waamadhu yoo barbaaddes na jaaladhu. Jaalala waggaa jechuudha anan akka abdii waliin eegalee san immoo waan biraati jira. Jaalala abdii wajjin jaalala akkam eegaltan? Jaalala akkamii abdii wajjin eegaltan? Jaalalaa sani kaan isaa waliin eegalle jaalala akkamtu jira? Wayi wajjin utaaltanii? Maaliin utaalu jechuun immoo? Jechuun wajjin wayi gaggalabatamtanii? Biyya kana immoo gaggalabataan jedha sun hin jiraa? Gaggalabataan maali? Galabataan kunoo maali? Obboleessa abdiiti? Jechuun kiyya bara wajjin gaggalabatamtanii jechuun kiyya laal an suuraa fa'aa wajjin bibbiintu mana isaa fa'aa dhaqxee beekta hoteela fa'aa dhaqxee beektanii wajjin hin dhayne algarra wajjin baatanii beektanii firaasha gubbarraa fuutanii lafa hin buune. Naan galle. Lafallee hin buune algaa gubbarrallee wajjin hin ta'e miti. Homaa wanni asoftuu naaf hin galle. Jechuun kiyya akka anaafsii kanarratti akkatti sirriirra gubbaa wajjin teessanii akkanatti harkaa wal qaqqabachuu fa'aa. Ammaree waan jettu homtuu naaf hin galle. Hin galle? Wajjin tokkos akka anaaf as ta'e kanatti wajjin hin ta'e naaf dhiyoote. Maal jechuudha? Akkanatti waliin qaqqabanne. Akkanaaf galuutti naaf ibsisi jechuutti jira bara. Hai, siif afaan kiyya kun siif hin galle jechuudha. Homtuu naaf hin galle. Ayyee si agarsiisee sitti agarsiisuu ree natti hima. Natti hima. Ayyee akkatti hin qaqqabanne. Homtuu naaf hin galle. Fakkeenyaaf akkanatti si hin qaqqabanne. Homtuu naaf hin galle waan naati asii. Akkasitti hin deemne fakkeenyaaf akkanatti. Yaa bokai ton nagalchi tullu. Kai nagalchi kookaan najjeesa. Akkanatti sitti hin deemne. Kai nagalchi sin jira bar nagalchi sin jira wanta ati naan jechaa jirtu takkittee naaf hin galle. Nagalchi kollaan nan dhiisu. Maasi godhaa miti maasi hin godhuti. Nagalchi sin jedhe kai.